Yeroo am viidiyoo koo ilaalaa jirtu kanatti iji kee akka miidhamaa jiru quba qabdaa? Mee waan fedheefuu amma namatti na hordofi. Sooshaal miidiyaas haa ta'u kallattii garaa garaatiin intarneetii fayyadamuudhaaf uffata qorraa isaanii uffatanii siree isaanii irra ciisanii sooshaal miidiyaa fayyadamu. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota koo bakka jirtan hundumatti nagaan koo isin akka gochaa ani Nataan Bataadha YouTube Elitu Teekirraa. Guyyaa irraa kana moogaa kanan qabadhee isiniif dhiyaadhee meeshaalee elektirooniksii irraatii ifti nutti ba'u yookiin immoo gara ija keenyaatti dhufu dhiibbaa gurguddaa akka nurraan geessisu quba qabdu laata. Guyyaa irraa kana gaa amma dhumaatti yoo hordoftan waan bareedaa tokko akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Fakkeenyaaf normaalii namni kompiitara fayyadamaa moobaayilii almost baay'een keessan ni fayyadamtu ammayyuu kan isin ilaaltan kara screenii moobaayilii keessanii yookiin immoo kara screenii kompiitara keessaniiti. Garuu dhiibbaa screeniis ta'e kompiitarri keenya nurraan ga'u amma ta'e quba qabdu laata. Wantoonni screenii irraati ija keenya miidhan maalidha jettanii gaaffii kaasuu dandeessu. Egaa wantoonni ija screenii irraati ija keenya nu miidhan blue light kan jedhamu jira jechuudha. Biyya keenya keessatti yeroo ilaaltanii namoonni baay'een kan isaan godhan keessaati wanti tokko sooshaal miidiyaas haa ta'u kallattii garaa garaatiin intarneetii fayyadamuudhaaf uffata qorraa isaanii uffatanii siree isaanii irra ciisanii sooshaal miidiyaa fayyadamu. Kun garuu baay'ee gadhee kan ta'edha. Maaliif yoo jenne iji keenya kallattii sanaatiin normaalii dukkana waan ta'eedhaaf guutummaa guutuutti blue light yookiin immoo halluun cuquliisni kun ija keenya keessa galuudhaan dhiibbaa guddaa nurraan gahaa jechuudha. Kana malees ijoolleen baay'een geemii halkan taphachuudhaan fiilmii garaa garaa ilaaluudhaan kallattii garaa garaatiin ni miidhamu jechuudha. Kanaaf kanarraatii akkamitti akka of eegdan isinitti himaa amma dhumaatti nuuf dhufa. Yoo xiqqeessinee waa'ee blue light ilaallee blue lightiin maalidha kan jedhu xiqqoo ishee gara fiiziksiitti isin deebisa. Fiiziksii qottu. Fiiziksii waameera. Fiiziksiin maal jedhaa waa'ee blue light irratti blue lightiin wavelengziin isaa baay'ee xiqqoodha. Akkasuma immoo wavelengzii xiqqaa kan qabu immoo enerjii guddaa qaba. Akkas jechuun ija keenya irratti warri kaan dhiibbaa qaban fakkeenyaaf kanneen akka diimaa, magariisaa, bicaan warra akkasii kun ija keenya miidhan baay'inaan jechuudha. Kan ija keenya miidhu blue light kana. Blue lightiin kunis gaa aduurraatii ka'uu danda'a akkasumas meeshaalee elektirooniksii irraatii ka'uu danda'a jechuudha. Blue lightiin kun gaa kan inni dhufu yeroo ammaa kana gaafa moobaayilii fayyadamtan warri kaan iji keessan ratiinaa irratti block godha. Blue lightii kana garuu iji keessan ratiinaan kun yookiin immoo inni irra keessa jiru kun block gochuu dadhaba. Kanaaf keessoo ijaa seenee ija keessan irratti dhiibbaa geessisaa jechuudha. Yeroo dhiibbaa geessu dhukkuba garaa garaaf yookiin immoo kallattii garaa garaatiin dhiibbaa sanatti geessuu danda'a. Keessaatii inni tokkoffaan fakkeenyaaf yeroo hirribaa keessan jeeqa. Yeroo hirribaa gaafa isin jedhu tokkoffaa hirriba dhabuu. Hirriba dhabuu gaafa isin jedhu gaafa isin rafuu deemtan hirribni isin qabatu. Maaliif melaaniin yookiin immoo hormooniin hirriba maddisiisu yookiin immoo akka nuti rafu kan gaafa miidhamu yeroo hirribaa keenya irratti dhiibbaa qabata jechuudha. Isaa wajjin wal qabatanii dhukkuboonni garaa garaas nu qabachuu danda'u. Fakkeenyaaf digital eye strain, blurred vision fi kallattii garaa garaatiin irritation, headache, diabetes kallattii garaa garaatiin dhukkubni garaa garaallee nu qabachuu danda'a jechuudha. Kun sababa nuti hirriba dhabuurraatii miidhamuu seerota meelaaninii wajjinis wal qabataa jechuudha. Warri kun gaafa miidhaman dhukkuboota kanaaf saaxilamnaa jechuudha. Kanaaf maal gochuu isin irra jira kan jedhu immoo gara furmaata isaatti deemnaa jechuudha. Gara furmaata isaatti yeroo dhufnu wanti isin tokkoffaa irratti gootan na eegaa. Fuullee ijaa fayyadamaa isin jedha. Fuullee ijaan dandeettii blue light filterii nurraatii dhorkuu qaba jechuudha. Kunis gaa gosa kishaafaa yookaan immoo fuullee ijaa bittanii kan blue light filterii jettanii bituu isin irra jira. Mana kishaafaan itti gurguramu kamittiyyuu argachuu dandeessu. Kanaaf yoo fuullee ijaa fayyadamtan baay'ee gaariidha. Baay'ees filatamaadha jechuudha. Lammaffaa irratti kan isin gootan dhibeen blue light kanaan ija namaa irratti dhiibbaa fidu kun addunyaalessaadha. Kanaaf kaampaaniin kompiitaraa, kaampaaniin moobaayilii, kaampaaniin taabileetii fi kallattii garaa garaatiin warroonni screenii digital screenii jedhaman kun dandeettii blue light kana ittisuu qabatanii dhufaniiru jechuudha. Kanaaf wanti isin gootan fakkeenyaaf Windows 10 warri fayyadamtan settingii keessa galtanii settingii keessaatii gubbaa irratti yoo barbaadan search jettanii night mode jechuudha. Night mode kana on gootanii night mode kana amma ta'e gara diimaatti yookiin immoo gara keellootti deemsitanii ija keessan illee to'achuu dandeessu jechuudha. Yeroo moobaayiliitti dabalu immoo moobaayilii irraatii immoo kan isin fayyadamtan blue light filter kan jedhu moobaayilii yeroo ammaa 2008 as ba'an irra hin jira baay'inaanii isa irrattis
on gootu jechuudha. Asii gadi gootanii kun fakkeenyaaf akka argaa jirtan kanatti kan Samsungidha kuni akkasumas gaa moobaayilonni yeroo ammaa ba'an hundi isaanii waan qabaniif isa kana bilulaati filtarii kanaan on gochuu qabdu jechuudha. Kunis gaa kan inni barbaachisu dandeettii ija keenya kallattii bilulaatii miidhamuu sana hir'isaa waan ta'eef. Sadaffaa irratti kan isin jedhu 20-20-20 rule. Kanaaf 20-20 rule jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf 20-20 rule jechuun 20 minute, 20 second, 20 feet. Daqiiqaa 20 dubbistu kompiitaraan istu mobaayilii ta'e sekendii 20 wanta fiitii 20 yookiin immoo wafaan 20 fagaatu isa laaltu jechuudha. Akkas jechuun normaalii fakkeenyaaf kompiitara keessan fayyadamtanii daqiiqaa 20 ergi turtanii booda garagaltanii wanta kophee caamaa yookiin naannoo meetira 5 waan akkasii sinirraa fagaatu garagaltanii laaltu jechuudha. Sekendii 20 maaliifi kunis iji keessan wanta tokkorra ture akka inni hin miidhamneef baay'ee waan sin gargaarudha jechuudha. Kan biraan kan isin gootan brightness kompiitara keessanii hir'isuun sinirra jira jechuudha. Yeroo fayyadamtanii brightness kompiitara keessanii yoo hir'istan dandeettii blue lightiin achirraatii madduusaa waan hir'isuuf wanta kanarraa daqiiqaa of ittisuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraan wanti isin gootan taayimii kompiitara irratti dabarsitan hamma danda'ametti hir'isuu. Akkas gaafa isin jedhu qonnaa yookiin immoo kompiitara keessan fayyadamuu dhiistu osoo hin taane hamma dandeessan fakkeenyaaf fiilmii ilaaluu baay'isu taanaan fiilmii sanarraa hir'isuu. Kana malees kallattii garaagaraatiin wantoota garaagaraa hamma dandeessan yoo hir'istan baay'ee gaariidha jechuudha. Kan biraan inni dhumarratti isiniif kaasu immoo noormaalii ijoolleen baay'een laabireerii keessa gaafa ta'an bakka dukkanaa fa'aa keessa ta'anii qo'achuu jaallatu. Kun immoo dhiibbaa gurguddaa ija namaa irratti geessisa. Maaliifi ifti ala jiruu fi ifti kompiitara keessanii wal madaalee ifti ala jiru ifa kompiitara keessanii caaluu qaba jechuudha. Maaliifi ifti kompiitara keessanirraa dhufu sun ifa ala jiru yoo caale dandeettiin blue lightiin kompiitara keessanirraati ka'u dandeettii si miidhuu guddaa qabaata jechuudha. Kanaaf amma dandeessanitti gaafa kompiitaraan dubbistan bakka ifaa teessanii dubbistan baay'ee gaariidha. Kanaaf ijoolleen baay'een gaafa taa'anii dubbisan dukkana keessa taa'anii dubbisuu jaallatu, fiilmii ilaaluu jaallatu, akkasumas sooshaal miidiyaa garaagaraa ilaaluu jaallatu jechuudha. Kanaaf kun garuu baay'ee ija keessan irratti dhiibbaa guddaa qaba. Hamma dandeessanitti ija keessan kiiruu yookiin immoo ija keessan dhiibbaa garaagaraa irraa dhufu hambisuudhaaf amma dandeessanitti ifa keessatti dubbisaa isiniin jedha jechuudha. Kanaaf egaa daawwattoota tokko amma kana waa'ee blue lightii dhiibbaa isaa ergi haasofneeti. Ergi immoo deebinee akka kanatti immoo irraa of ittisuun falasaa isiniif himeeti. Isinis gaa kanarraati akka of eegdan. Kana malees barumsa guddaa akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Egaan daawwattoota tokko qophiin har'a isiniif dhiyeessarraati akka barumsa guddaa argattan abdiin qaba. Mee isin immoo yaada dabalataa waa'ee akkamitti akka blue light filterii kana ofirraa ittisuu dandeenyu yookiin immoo dhiibbaa meeshaalee elektirooniksiin ija keenya irraan ga'an yoo yaada dabalataa qabdu ta'e koomentii keessatti barreessuu hin dagatinaa. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Warri miseensa Elitu Tech hin taane subscribe gochuudhaan ammumaa miseensa maatii keenyaa ta'aa isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa. Ciao. Caammaa maal? Fiitachuun kana. Faan. Dhiibbaa digital